abiyyi bakkuma dhokatirra dhokatee bakkuma riphetu riphee shira adda addaa xaxaa hidhamtoonni siyaasaa kunniin akka mana hidhaa keessa hin baane godha akka inni jiru hubatamee jiru. Baallama mana murtii dhaddacha yakka lidata ardaa hirmaachuu fi namoonni dhufanii hedduun poolisii federaalii fi finfinneetiin gara mana hidhaatti guuramaa jiru. Keessattuu namoonni uffata halluu keelloo uffatanii gaafii malee qabamanii konkolaataa poolisii seensifamaa jiru. Miidiyaan mootummaa Itoophiyaa waan inni yaadaa jiru Aduwaa ayyaana injifannoo Aduwaa barana kana bifa addaatiin kabajamna. Injifannoon Aduwaa Xaaliyaan irratti argamee fi injifannoo jechuun juntaa Hiwwahaati wayyaan irratti argame jedhanii waliin akeeka abiyyi faarsuu fi qophaa'aa jiran. Dhaddachi dhimma Jawar Mohammediitii fi hidhamtoota siyaasaa gad hafan yookaan immoo nama 24 laaluu har'a addaan cituun dhagahamee jira. Sababni dhaddachi kun addaan cituun isaa dhagahamee fi deeggartoonni Jawar Mohammedii kawayaa keelloo yookaan immoo booraa uffatanii mana murtii akka hin seenne warri tika mootummaa waan godhee fi akkasumas warri tika mootummaa dhaddachi banaa kana guutanii adeemsi har'a sila geggeeffamu kunni akka inni gufate godhe jechuudhaan dhagahamee jira. Guyyaa har'atti dhaddachi sila dhimma Jawar Mohammedii faati laaluu fi karoorfatee kan inni laaluu ture himata fooyya'ee abbaan alangaa fide. Sun irrattuu yaada himatamtootatii fi akkasumas mormii abukaatoo seeraa dhagahuu fi ture. Haa ta'uutii malee akkuma dhaddachi guyyaa har'aa jalqabeen mootummaan waraana isaa achittuu bobbaasuudhaan warra deeggartoota Jawar Mohammediitii fi hidhamtoota siyaasaa ka deeggarsa isaanii ibsuu fi mana murtii dhufanii hidhaanii hidhuu jalqabanii warra kana akka odeeffannoon Finfinneerra dhufti jettutti haga ammaan tanaa lakkoofsi nama 90 oliiti haga 100 olii qabamee hidhamee mana hidhaa kutaa bulchiinsaa lidata bakka manni murtiitti argamu achittuu walittuu qabaman yookaan immoo achittuu hidhaman jechuun dhagahamee jira. Yeroo isaanii hidhaman kana namni achi jiru cuftinuyyuu namni afaan Oromoo dubbataa cuftuu qabamaa akka ture ka dhagahamaa jiru. Adeemsi mana murtii ka har'aa sila jechuun yaada hidhamtoota siyaasaa fuudhuu fi akkasumas mormii abukaatoowwan yookaan immoo gorsitoonni seeraa ka hidhamtoota kana dhiyeessanii adeemsi mana murtiitu dhiyaachuu addaan citee jira. Huccuu keelloo kana warri uffate deeggartoota Jawar Mohammediitii fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo maraati. Mani hidhaa kaardhaa kun jechuun dhaddachi har'aa banaa oolee kun jechuun namni hundinuyyuu irratti hirmaachuu danda'a yookaan ammoo namni cuftinuyyuu qooda irratti fudhachuu akka danda'u ka dhagahamee jiru. Haa ta'uutii malee mootummaan warra wayaa keelloo uffate kana warra seera alaa yookaan ammoo warra jechuun dhaddachi kan irratti hirmaachuu hin dandeenye jedhee guuruu akka inni jalqabee gara mana hidhaatti guuruu akka inni jalqabee ka dhagame. Dhaddachi kun bakki inni geggeeffamutti deeggartoota Jawar Mohammedii fa'aa hidhuu qofa odoo hin taane warra jechuun Jawar Mohammedii fa'aa deeggaruu fi dhufe kawayaa booraa uffate yookaan immoo keelloo uffate qabanii dhaddachi kanaaf warri mootummaan qopheeffate warra mootummaan qopheeffate humni tikaa mana dhaddacha kana seenee guutee jira akka dhagahamettu warri dhaddacha kana guutee kaa'uu isaaniitii fi warra ammoo huccuu yookaan ammoo wayaa booraa uffatee Jawar Mohammediitii fi hidhamtoota siyaasatii fi deeggarsa kennanii kana qaqqabee mana hidhaa geessee warri qabamee akka odeeffannoon jirtutti warra sagantaa kana mootummaan sagantaa jechuun uffata keelloo uffachuu yookaan ammoo uffata booraa uffachuu kana warra yaada kana maddisiisee warra waan kana godhee dhaddacha kana jechuun bifa dhaamsa siyaasaa qabu godhuu fi carraaqee jedhamanii hedduun isaanii akka hidhamanii nama kalee OMN irratti dubbattee sochii kana duuba jirti jedhamtee yaadamtu masarat dhaabas hidhamtee qabamtee jirti. Bakki kana warri jiranii hedduu aktivistoonni warri waan kana qindeesse jedhamanii shakkamanii hedduun isaanii qabamanii gara mana hidhaa geeffamanii mana hidhaa kana yoo geeffamanittu nama afaan Oromoo dubbatu kan naannoo san jira cufayyuu walumaa galattu qabanii hidhaa akka turanii ka dhagahamee jiru.
Kana walittu qabatee hidhaani kunini mootummaan kunini hagam tokko hidhamtoota siyaasaa Oromootii fi jibbiinsa ammaan tana kinni qabu ka agarsiisu keessattuu yeroo ammaan tana mootummaan Abiy Ahmedii mataan isaa dhokatee bakka inni jiru namni hin beeknetti bakka warri Habashaa isa muddee jira jedhamettu warri Abiniitii fi itti aanan muummichi ministeera Faatee isa muddee jedhametti warra Oromoo ka hidhamee hidhamtoota siyaasaa kan wajjini wal dhagahee warra kan haal dure tokko malee mana hidhaati baasee warra siyaasaa Oromoo gama tokkotti fiduudhaani ijaaruudhaani mana Oromiyaa keessattuu nagaa buusanii dirree siyaasaa Itoophiyaa keessatti waliin falmachuu yaadii jedhu sunini Abiyyi biratti fudhatama yookaan ammoo dhageettii waan argatee hin fakkaatu. Abiyyi bakkuma dhokatirra dhokatee bakkuma riphetu riphee shira adda addaa xaxaa hidhamtoonni siyaasaa kunini akka mana hidhaa keessa hin baane godha akka inni jiru ka hubatamee jiru. Abiyyi torbaanota akkana du'ee jira, hidhamee jira, madaahee jira, dhukkubee jira jedhamee odeeffannoon adda addaa gadhiifamaa jiraatullee namtichi kunini bakkuma jiruttu jiraatee bakkuma riphuttu riphee waan hamaamtu yookaan ammoo waan fokkattu godhuu irra duubattu hin deebi'u jedhamee haasamaa ture. Abiyyi akka inni hin dhukkubne yookaan ammoo akka inni madaahee yookaan du'ee hin jirre fonqolchi mootummaan irratti akka hin geggeeffamne ammoo biyya san keessattuu falmii siyaasaa ka deemaa jirtu to'achuu dadhabee akka inni riphee isin biraan geennee gabaasnee turre. Kanaan walittu qabatee Abiyyi waan amma haala burjaajii uumame kan keessatti hidhamtoota siyaasaa kan akka Jawar Mohammedfaa badii irratti dhaqqabsuu akka danda'u namichi kun akka hin jille namichi kun akka marartee hin qabne naasuu Oromoo fi akka hin qabne warra nafxanyoota gunachuu fi gaafii warra deebisuu fi wanni inni hin goone akka hin jirre dubbachaa turre ammaan tanallee taanan beerumsi inni jechuun Isaayyaas Afeworqii irraa fudhatee barumsi abbootii irra inni irraa fudhatee Abiy Ahmedii nama jechuun Oromoo wajjin nagaa buusuu barbaadu hidhamtoota siyaasaa Oromoo wajjin nagaa buusuu barbaadu akka hin taane kadhagahamaa jiru daawwattoota keenya odeeffannoon jira amma akka agarsiistutti dhaddachi dhimma Jawar Mohammedfaa laalu dhaddachi jechuun Baqqalaafaa laalu dhaddachi dhimma hidhamtoota Oromoo laalu har'i jechuun akka barbaadamettu dhaddachi kun geggeeffamuu hin dandeenye sababni dhaddachi kun geggeeffamuu hin dandeenye fi warra Jawar Mohammedfaa Baqqalaafaa Hamza Boorana Shamsaddiin Tahatii fi hidhamtoota siyaasaa 24 galmee kan irrattu himataman OMN dabalatee namni jammoo bakka hin jirretu himatame warra san keessa nama akka Dr. Birhaanuu Masqalaa Abbabee Sanyii fa'aa kan akka Girmaa Jajane Guutamaa fa'aa akkasumas nama akka Dr. Tsaggaayee Araarsaa fa'aa bakka isaan hin jirretti mootummaan kun himate dhaddachi sunini har'a jechuun adeemsifamuu hin dandeenye sababni isaa deeggartoota hidhamtoota siyaasaa kawayaa keelloo uffatan yookaan ammoo kawayaa booraa uffatanii akka qabamanii hidhamanii manii warri jechuun tikaa qabanii murteessanii haga warri kun gadhiifamu asi haga warri kun bahu asi dhaddachi har'aa kun dhimma kenna ka jedhame ilaaluu hin danda'u jedhanii Jawar Mohammedfaati falmii kaasanii falmii kan irratti hundaa'uudhaani mani murtii ka dhimma kan laalaa jiru baallama guyyaa har'aa kasila jechuun jechoota hidhamtoota siyaasaa fuudhuu fi akkasumas kasila falmii yookaan ammoo mormii abbootiin seeraa gorsitoonni yookaan ammoo abukaatowwan Jawar Mohammedfaati dhiyeessanii himata baalangaa irrattu kaadha gahuu sunini addaan citee jira yookaan ammoo jechuun guyyaa birattuu dabarfamee jira. Warri naannoo kanattu argame waan isaan barreessanii tokko lama isiniin biraanii kenna. Obsa Abdiisaa qeerroo bakka kanattu argaman keessa nam tokko hidhaa jala miliqee yookaan immoo hidhaa jala bahee jira. Obsa Abdiisaa ji'a 6 oli hidhamee dhiyoo kana mirga wabiitiin gadhiifame galme jechuun Kolonel Gammachuu Ayyaana ka warra ABO'tiin warra himatame keessa akka Obsa Abdiisaa barreessatti baallama mana murtii dhaddacha yakka lidata har'aa hirmaachuu fi namoonni dhufanii hedduun poolisii federaalii fi finfinneetiin gara mana hidhaatti guuramaa jiru. Keessattuu namoonni uffata halluu keelloo uffatanii gaafii malee qabamanii konkolaataa poolisii seensifamaa jiru. Afaan Oromoo yoo dubbattes gaafiin dubbii tokko malee galiittis qabatu. Sababa afaan Oromoo dubbatte qofaa fi fuuldura mana murtii poolisiin qabanii jennaan maaloo gad na dhiisaa haadha kiyya waldhaansisuufan hospitaala Baalchaa fide jedhee otoo kadhatu humnaanii fudhatanii qajeelaniiru jedhan. Jechuun namni kun nama haati isaa irraa dhukkubsattee haadhi isaa yaalsisuu fi mana yaalii Baalchaa jira hospitaala Baalchaa. Hospitaalli Baalchaa jechuun bakka mana murtii sunitti walitti dhiyaata. Achirraa isa mana farmaasii barbaaduu fi deemaa jiru afaan Oromoo dubbata qabame anini haadha kiyya yaalchisuu fi mana murtii dhufee dhiifama farmaasii barbaaduu fi hospitaala dhufee malee waan biraatiif hin dhufne odoonni jechaa jiru. Namni kun jechuun wayaa keelloo uffatee hin jiru jedhamee jira. Namni kun qabame gara mana hidhaa geeffame
jechuun namni qoricha haadha bitu deemu kun qoricha haadha kiyyaa bituuf dawa haadha bituu fi farmaasii barbaadaa jira jedhu qabamee jechuudhaani obsa Abdiisaa barreessee jira. Haati isaa akkam taatii laataa jedhee gaafatee jira. Haati isaa kan inni jechuun hospitaala fide yaalsisaa jiru yookaan ammoo yaalsisaa ture. Gurbaan ishee ka dawa bituu fi yookaan ammoo qorsa bituu fi gabbahee qabamee jira. Haati isaa maal tahuu deemti jechuudhaani gaafatee jira. Yeroo ammaan tana ayyeen teenya bakka sana baay'een keenya bakka sana irra bittinnoofne jirra jechuun dogongora qubatti jira. Hedduun isaanii bakka sana irra bittinnaawanii mana hidhaa irraa bakka mana murtii irraa addaanii facaafamanii gargar yaa'anii jiranii. Dhaddachi mana murtii mirga himachuu keenirra nama qaba jechuun mirga hirmaachuu keenirra nama qabu jechuun maal agarsiisaa jedhee gaafii Oromoo gaafatee jira. Sidaas biyya wattaaddarii bulchuurraa waan kanaa oli maal eegna garuu jechuudhaani gaafii gaafatee jira jechuudha. Dhaddachi har'aa kunini akkasittuu odoo dhimma sila har'a saganteeffatee fi odoo hin caqasinu yookaan ammoo hin dhagahinu guyyaa biraatu dabarfamee jira. Sababni isaa mormii Jawar Mohammedfaatii dhiyeessanii maatiin deeggartoonni akkasumas daawwattoonni warri mana murtii dhufanii keessatti warri wayaa keelloo yookaan ammoo bifa booraa uffatanii cuftinuyyuu gadhiifaman malee adeemsi murtii kunini eftoomina hin qabu. Manni murtii kunini dhaddachi bana, dhaddachi walaba, dhaddacha bilisa eegii jettaniin duubattu deeggartooti kennanii seenuu fi seenanii ammoo dhagayuu fi mirgi qabanii kunini mirga jechuun heeraa fi seeranii beekamtiin kennameef yoo manni murtii banaa taate mirgi kunini dangeeffamuu hin qabu jechuudhaani falmii seeraatii fi akkasumas yaada dhiyeessanii Jawar Mohammed dhimma kana irratti dubbatee hidhamtoonni siyaasaa kan birooleen dubbatanii jiranii yaaduma wal fakkaata. Abukaatonni seeraa Kadir Bulloo akka jedhetti uffata uffachuun dhowwaa miti. Uffata uffachuun waan jirati uffata deeggarsa hidhamtoota siyaasaa solidaaritii agarsiisuu fi godhamu kunin aadaa baratame waan jirati. Biyya Afrikaa kibbaa gaafa Mandeellaan himatamu jechuun Roobin Aayilaanditti hidhame Rivoona Trial jedhame jechuun akka malee beekama. Deeggartoonni Mandeellaa huccuu Mandeellaa ittiin deeggaranii kaawufii qabanii godhatanii dhufaa turan. Godhatanii mana murtiitu argamaa jiran. Mana murtii apartaayidii Afrikaa kibbaa keessattu. Kanaafuu manni murtii Itoophiyaa ka seeraan bulaa heeraan bulaa jedhu keessatti wanni akkasii dhowwamuu hin qabu yookaan wanni akkasii daangeffamuu hin qabu jechuudhaani. Deeggartoonni qabaman akka gadhiifamanii fi wayaa fedhanii uffatanii akka uffatanii dhufanii hayyamni akka kennamuu fi gaafatanii turan jechuudha. Isaanii gaafatan kana manni murtii dhimma kanaa fi torbaan dhufuttu deebii kennuu fi baallamatee jira. Amma akka odeeffannoon jettu jirtutti odeeffannoon biyyarra dhuftu warri jechuun qabame haga ammaan tana gadi hin dhiifamne nama hedduutu qabame nama hedduutu guurame mana hidhaa moggaa mana murtii jiru kan kutaa bulchiinsaa Finfinnee kutaa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Liddattuu argamu yookaan Caffeetumaattu argamutti geeffame jechuudha. Akkuma duratti jechuun obsa Abdiisaa barreessitu namni naannoo sanitti argame kan afaan Oromoo dubbataa warri hospitaala Baalchaa dhufee cuftunuyyuu warri mana qorichaa barbaadaa olii gad deemu hundinuu afaan Oromoo yoo dubbatanii hidhamanii jirani. Saamu'eel Baqqalaa gurbaa Baqqalaa Garbaatii dhaddacha har'aa kan gubbaatti waan argee akkasi barreessee jira. Huccuu keelloo uffattee dhaddacha irratti argamu hin dandeessu jedhamee har'aa murtaa'e. Boora ammoo mooraa mana murtii keessatti afaan Oromoo dubbachuu hin dandeessu jedhama. Iftaan ammoo Oromoo lama ta'ee walitti qabamee deemuu fi taa'uun hin danda'u siin jedhu. Warri har'aa keelloo uffattanii deemtanii galata guddaa qabdu leencota keessanitti haamilee guddaa hortaniittu tokkummaan keessanii guguddoota lafa isaaniitti raaseera gaafa mirga keenyaa fi falmachuu dhaabne nuti gaafa sana duuna jabaadha jechuudhaani dhaamsa dhaamee jira. Waan inni jedhu har'aa huccuu keelloo yookaan ammoo boora uffatanii mana murtii dhufuu hin dandeettanii borii mana mooraa keessattuu afaan Oromoo dubbachuu hin dandeettan jedhanii isin hidhanii. Iftaan ammoo namni Oromoo takkaa yookaan lama waliin dhaabbachuu waliin taa'uu hin danda'u jedhamee isin hidhamaa jedhee dubbatee jira. Saamu'eel jechuun kun taa'ee jira. Kunini ammumaan tanaayyuu waan ta'aa jira. Mooraa murtii keessatti afaan Oromoo warra dubbachaa ture cufa mana hidhaatti guuraa turanii afaan Oromoo dubbachuu akka hin dandeenye afaan Oromoo akka nama yakkisiisu yookaan akka afaan Oromoo dubbachuun yaada yakkaa yookaan karoora yakkaa akka qabdutu laalamte akka itti qabamtu kun mana murtii irraa har'a arginee jirra. Karaa biraatiin immoo namni Oromoo takka lama yoo walitti dhufu waliin taa'u dhimma siyaasaa mari'atamaa jira komaande poostiin dhowwa. Kun hundinuu waan ta'aa jiru ammaan tana Oromiyaa keessatti wanni ta'aa jiru kana
mana murtii har'aa kasila geggeeffamuu fi yaadame namni hedduun abdii guddaa qaba yeroo Abiy Ahmed ammaan tan dhokatee jirutti Abiy Ahmed warra Abiniitii fi Bilisiginaa Amaaraatiin muddamee jiruttu namni kunini dogongora isaa wallaal isaa irra duubattu deebi'ee waa hubatee uummata Oromoo wajjin naga buusaa araara buusaa hidhamtoota siyaasaa Oromollee gadhiisee maatii Oromoo garaa walittuu fayyisee diina jechuun waloo kana Oromoo waliin dura dhaabbatee jijjiirama gatantaraa jiru kana ceesisa nafxanyaan sodaata hundilleen hubatee jira namtichi kun qalbii isattuun deebi'aa jedhamee yaadamee abdatamee ture hidhamtoota siyaasaa Oromoo Jawar Mohammedfaan mirga wabiitiin gadhiisuu danda'a mani Oromolleen walittu deebi'ee fayyaa namni waliin araarama inumaayyuu namni garii abdachuu irra kan kahe Jawar Mohammedii gadhiifama abaa wajjin haasa'uu jalqaba kafaa wajjin haasa'uu jalqaba jaalmarroollee jechuun bosona galee waliin mari'adha Oromoon tokko ta'a dhufa akkasiin tokkummaa kanaan diina mo'achuu dandeenya diina nafxanyaa kan dura dogongora lafaat nutti ol kaaste akka jechuun kan cala humna horatee aangoo sirraa hin fudhanne nurraa hin fudhanne waliin dhaabbannaa uummattoota sabaa fi sablammii uummata Somaalee Afaarii waliin uummattoota kibbaa hunda wajjin tokkummaa uumne nafxanyaa kan dura dhaabbannaa warra Tigraahii kan ittiin walolaa jiru kanallee waliin kan caala dadhabsuu warri kana nafxanyaa gargaaraa malee humni Tigraahii kunii fi humni Amaaraa baalaansii wal godha wal madaala kanaafu warra kan hunda wajjin siyaasa Itoophiyaa kanama hunda hirmaachise kanama hundaayyuu jechuun yaada isaaniif jechuun dhageettii haga humni isaaniitii fi baay'inni isaaniitu qaba haa uumnu jedhamee yaadame Abiy Ahmed bakka isaan hin jiru ammallee taanan hidhamtoota siyaasaa qofa odoo hin taane deeggartoota hidhamtoota siyaasaa nama deeggarsa gosa kamii ibse nama jechuun wayaa uffate huccuu uffate hundaayyuu qabaa jiranii hidhaa jiranii wanni mul'ate kanattuu mul'ate warra jechuun sochii uffata booraa kana godhee adamsaa barbaadaa hidhaa turanii karaa mana hidhaatti yeroo ammaan tana Oromoo Yellow Movement Challenge kan jedhu miidiyaa hawaasummaa gubbaatti namni wayaa booraa yookaan ammoo wayaa bifa keelloo halluu keelloo uffate deeggarsa isaa ibsaa jira deeggarsa kana ka ibsanii mootummaa kana rifachiisee sodaachisee jira warri jechuun waan kana goree keessa akka odeeffannoon jirtutti warri har'an hidhaman keessa Masarat dhaabaa kenne warra jechuun sochii kana jalqabsiisan yookaan jalqabdee yookaan gahee taphattee mootummaan shakku waabii burqaa nama jedhamu kunillee warra waan kan keessa mootummaan hirmaannaa qaba jedhee yaaduu fi yeroon tolosaa warri kun cuftinuyyuu hidhamee jira jechuudhaani dubbatamaa gabaafamaa jira namni 90 olii qabamee jira mana murtii karaa dhaddacha har'aa irrattu warra wayaa booraa uffatee Jawar Mohammedifaa fi deeggarsa kennuu fi gara mana murtii deemee sila warri wayaa kan uffatanii adeemsa dhaddacha irra dhagayanii deeggarsa isaanii ibsanii haamilee hidhamtoota siyaasaa kennuu fi mootummaan akka warra kanaa dhimmi kunini dhimma hidha siyaasati dhimmi kunini dhimma seeraati miti haqaati miti gadhiisuu fi deeggarsuu fi ibsuuf ture mootummaan Itoophiyaa waan akkasii kanaa fi obsa hin qabu sochiin warri jechuun boora uffate kunini rifachiisee jira mee karaa deeggartoota mootummaa Itoophiyaa irraa waan kan ilaalchise wanni hagammaa dubbatamee miidiyaan mootummaa dhimma kana irratti gabaasee hin jiru miidiyaan mootummaa Itoophiyaa wanni yaadaa jiru Aduwaa ayyaana injifannoo Aduwaa barana kana bifa addaatiin kabajamna injifannoon Aduwaa ka Xaaliyaan irratti argamee fi injifannoo jechuun juntaa Hiwwahaati wayyaan irratti argame jedhanii waliin akeeka Abiyyi faarsuu fi qophaawaa jiranii Abiyyi kunoo ka Oromoo wajjin araaramaa jedhame dhokatee bakka dhokatetti shiraa jechuun Oromoo irratti xaxaa jira. Inumaayyuu namni garee silaa Abiy Ahmed karoorisa tahee fi hidhamtoota siyaasaa kanallee waa godhee biyya kana balleesse antiyyaafuu dhukkubee jira fonqolchiin irratti godhame awwaan kan qubaa hin qabu jedhee jala bahuu fi karoorfatee jira wanni Abiy Ahmediitii fi wanni Kim Jong Un ka Kooriyaa kaabas wal fakkaata Kim Jong Un jechuun namni isa jaalatu isa hordofu ka biyyittii Kooriyaa kaabaa hordoftu Ertiraadha. Ertiraa kan bulchu Isaayyaas Afeworqiiti. Isaayyaas Afeworqii ammoo abbaa Abiy Ahmediiti ka yaada jechuun Abiy Ahmedii hedduu Isaayyaas Afeworqii irra dhufaa jedhameeti ka gabaafamaa jiru. Isaayyaas Afeworqii yeroo ammaan tana waan Abiyyi godhu kan hundayyuu godhee keessa bahee darbee jira. Abiyyi ammis keessa akkuma isaa dhokatee sa'aatii dhokatettu dansaa hamtuu gargari baafatee warri isin deeggaree ficcisiisa karoora hedduu xaxee xiinxalee Abiy Ahmedii gaafa dhokatuu fi gaafa inni biyya bahu yeroo hunda wayiitu ta'a gaafa inni sochii Raashiyaa deemee gaafa inni Raashiyaa deemee Jawar Mohammedifaa irratti ajjecha yaalii godhame gaafa inni bakka wayii deemu woomattu dhalata waan gos kanattu jira gaafa inni Ameerikaa deemee
Simeenyootti du'e Simeenyoo Baqqalaa. Wanni Abiy Ahmedii waan akka malee nama ajaa'ibu namtichi kun ammallee Oromoo wajjin nagaa buusuu fi araara buusuu fi hin barbaadu. Wanni nafxanyaa wajjin inni godhaa jiru aangoo fi wal dhabaa jiran malee karoora yaadatii fi aayidiyooloojii yookaan ammoo falaasama irratti wal dhabaa akka hin jirre waan gos kanattu ta'aa jira. Dabballoonni OPDO waan har'a guyyaa har'aan ta'e kan irrattu ilaalchisuudhaan akka sadanii barreessanii jiranii. Iskindir Neggaa akka hiikamuu fi deeggartoonni isaa otoo uffata alaabaa leemmuuxii sanaa baay'inaan uffatanii dhaqanii naannoo dhaddacha mana murtiitti mallattoo jeequmsaa uumanii isin warri har'aa uffata keelloo uffannee dhaddacha irratti sagalee dhageessifnaa jettanii kun maal jechuu ture. Madaalawaa ta'uu waan qabnuuf jechuudhaan kiyya Harargee kaa jedhamu takkini alaabaa leemmuuxii Itoophiyaa uffachuu fi alaabaa leemmuuxii Itoophiyaa ka jechuun alaabaa seera qabeessa hin taane ka biyya uffachuu fi uffata keelloo uffachuu kana walittu akeekee jira. Kun jechuun waan fudhatama hin qabne alaabaa suni yoo sila uffatanii dhufanillee namni Itoophiyaa jechuun alaabaa kana bifa wayaatiin godhatee uffatee eegii dhufe jechuun deeggartoonni isaanii akka jechuun yaada isaanii ibsachuutti mootummaan dura dhaabbachuu hin qabu. Warri jechuun alaabaa uffatee dhufe alaabaa irraa fuuna jedhanii alaabaa mootummaan naannoo Amaaraa baasaa hin jiru. Raayyaan ittisa biyyaa alaabaa Itoophiyaa fannisaa hin jiru. Tigraay keessattuu alaabaan federeeshinii bu'ee alaabaan Itoophiyaa leemmuuxiin fannifamaa hin jiru. Bakka waajjirri muummicha ministeeraa jirutti jechuun alaabaan kun fannifamaa hin jiru sagantaalee isaa irrattu. Garuu jechumaa fi jenna kan hundaayyuu isinuun beektanii alaabaa Itoophiyaa akka namatti akka dhuunfatti alaabaa durillee alaabaa federeeshinii namni waan fedhu uffachuuf mirgi qaba. Namni waan fedhu uffachuuf mirgi qaba. Waan kanattuu jira jechuudha. Taayyee danda'aa faati warri silaa Abiyyi keessaan dubbataa jedhamee dubbatu dhimma kana irrattuu hagamma wanni inni barreessee hin jiru. Waan gos kanattuu deemaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo dhaddachi har'aa haala gos kanaatiin adeemsiisa kaasila dhageettii qopheessuu fi yaadame oduu dhageettiin sun hin taane akka oolee kaa hubatame nulleen odeeffannoo kana jechuun jala buunee waan dhageen isin biraan gahuu deemna.